Bismillah, maashaallah, tabaarakallah. Waaw, maashaallah, tabaarakallah. Doonatii yookaan immoo bomboliinoo jette ijoolleen gisee baay'ee haaluma salphaa ta'een mana keessan keessatti gootanii ijoollee teessanii kennuu dandeettanii. Wanta mi'aa garuu hin baay'isina, haa ta'u malee ijoollee wanta kana kan feeti. Zayitii wadadee jira ta'us doonatii kan alaa bittanii kennuufirra zayitii gisee takka cakkalni jettanii bittanii gisee takka takka yoo gootaniif bareeda. Dhugaa dubbachuuf waan mi'aa hin baay'isina, wanti mi'aa kun baay'ee hamaadha. Yeroo ammaa kana keessatti wanti mi'aawu wantoota mi'aan jechuudha. Walumaa galatti suutaan qaama namaa kan dadhabsiisanii fi dhibee hedduuf sababa kan ta'anidha. Haa ta'uti baay'isuun gaarii miti. Yeroo tokko tokko immoo hojjettanii ijoollee teessanii yoo laattan bareeda. Waan kana hedduu takka jaaladha. Hedduu takka illee natti mi'aaya. Kanaaf wanni nama sirra gadi isin dhiise yuutuubiin kee kara keessaatiin viidiyoo nyaataati irratti riikomandi naa godha jechuudha. Gisee baay'ee bakka wanta mana keessaa kanneen gisee dalagee yookaan naan laallamu tokkichi viiyuu isaa jala sentanii ilaaluu dandeettanii. Ani immoo dhiqqoo biizii ta'aa jira kunoo gadi dhiisaa hin jiru mana keessa akka duraanii sanitti hojjedhee gadhiisuun natti hin tolle wajjiin. Egaa hordoftoota kiyyaa kaagammaa darbe kana kaagammaa dhagaa jirtan kana gadhiisee jira. Sentanii ilaaluu dandeettan akka haarawaatti salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fiyaan akkam isin jaana bira bareedu alhamdulillah. Egaa dalagaan tokko akka isin jalaa feel godhu namni kamuu hin barbaadan jedhee hin yaadu. Egaa hojjettanii dalagaa jettanii jalqabdanii anillee sawumsan dhibbadhullee hedduu biizii ta'ullee jechuudha. Yuutuubiin akkana jalaa gadi dadhabu hin barbaadu. Sanaaf haga danda'een guyyaatti yeroo takka yeroo lama torbaan osoo hin ga'in gadhiisuu barbaada. Akka amma dhiqqoosii akka deebi'ee onnaa jedhu jechuudha. Dhiqqoo gadi na jala kufee jira. Akkasumallee immoo haaluma salphaa ta'een keekii mana keessan dalagachuu dandeettan. Eessa yoo jiraattan eessayyuu jechuudha. Namni baay'een biyya keessatti mana keessatti akkami keekii dalagan waan akka keekii kireemii ta'ee keekii kireemii hin qabne ta'ee jechuudha. Mana keessatti haaluma salphaa ta'een wanti isin barbaachisu bitattanii dalagachuu dandeettanii. Nama tokko eelee daabboo oovinii hin qabnu eelee daabboo hin qabnu warri jettan kallattiin ibidda irratti dalagachuu dandeettan. Distii bal'aa qofa isin barbaachisa. Maandajaa fi makasala irratti jechuudha. Ibidda irratti osoo hin ta'in keekii waan xiqqoo isa barbaachisu ibidda lashi irratti bareeda ta'ee bilchaata. Kana waan ta'eef maandajaa irratti haaluma salphaa ta'een dalagachuu dandeettanii jechuudha. Warri eelee daabbootiif oovinii hin qabne tan dura gadi isinii dhiisee ka ibidda irratti dalagan summeeti warri naan jettan liinkii gaaf kaanillee isinii kaa'een ture. Viidiyoo kii jala seenaatiin jechuudha. Jala seenaatiin hundasaatu akkanatti fakkeenyaaf maal gootanii warra akkasii isiniin galle yuutuubii seentanii osoma yuutuubii kiyya beektanu yuutuubii seentanii qubee gurguddaan siimbootuuf jettanii sarchi gootan yoo san gad isinii dhufa barreeffama hedduu isinii dhufa barreeffama mata duree 4-5 isinii dhufa achi keessaa viidiyoo ka jedhu gadhuttanii egas oloofaa ni argattan jechuudha. Haaluma salphaa ta'een keekii ibidda irratti akkamitti akka hojjedhe yookaan liinkii hadhallee azala isinii kaaya viidiyoo sana irra deebi'ee dalagurra jechuudha. Liinkii jechuun miiseejii viidiyoo kana laaltanii eega xumurtaniin booda bakka koomentii jala seentanii koomentii mataa gubbarra jiru san liinkii halluu samaayawii qabsan gadhuxxan egasiin booda innuu viidiyoo san keessin geessa akkasitti ilaaltanii ibidda irratti illee dalagachuu dandeettanii. Keekiin karaalee garagaraatiin dalagama. Kan namni hunduu akka fedhe ofiisitti dalaga. Wanti kun dirqama irraa hafuun qabu, dirqama kanatti godhuu qabna, dirqama akkas ta'uu qaban hin jiru. Namoonni baay'een immoo keekii gisee dalagee gadhiisu harceen kun ka qamadiiti moo ka maaliiti harcee qamadii yaalee hin beeku. Qamadii mayaa furnoo duqeeti jechuun kan faafrikaa keessatti daakamee bahee sani malee kama qamadiiti furnoo duqeeti ma jedhama. Qamadii masantu faafrikaa bahee seenee bahee malee ka'umsi isaa qamadii haa ta'uti ka kallattiin baaburri daakee ka qamadii sanii yaalee hin beeku. Gaaf tokko yaalee isinitti agarsiisa harcee qamadii baay'ee manatti yaani fayyadamu. Haa ta'uti ka xaafiillee ni ta'a xaafii gurraacha jechuudha. Ka xaafii gurraachallee dalageen jira. Gaaf tokko immoo isallee bal'ina dalagee isinitti kan agarsiisu ta'uu irra gaafattanii akkana isiniin jedha. Gisee baay'ee garuu kan inni dalaga kama qamadii ta'e furnoo duqeeti jechuudha. Ka faafrikaa seenee bahee akkasii gisee waan gaafattanii fi baay'een keessanii akkana isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa gisee gootanillee harcee baay'isuun jechuun likkii harcee fakkeenyaaf amma keekiin isin gootan guddaa yoo barbaadan bifa lama yoo barbaadan harcee kubbaayyaa tokko fayyadamuu dandeettanii kubbaayyaa lama fayyadamuu dandeettanii waan garagaraatti makuu dandeettanii dirqama miti jechuudha akkuma fedha keessaniiti. Kanaaf namoonni gaafattan akkamitti akka ibidda irratti hojjetan liinkii as jala isinii kaaya jechuudha. Wanni tuni maashaallah tabarakallah keekii akkamitti akka baastu
paatiraa tana jechuudha. An paatiraa mana paatiraa afur moo shan godhe osoma bitu jechuudha. Akka tanatti tolu tana geengoo tanallee bite qal'oo takkallee bite isaan lamaanuu bareeda garuu kana sirriitti jaaladhe. Hedduutu akka bareechisee baasaa ibidda lashirratti ibidda dalagattan ibidda lashirratti godhaa. Eelee daabboo keessoo ta'e immoo haayilii isaa sirriitti qannasaa. Saniin booda keekii ajaa'iba isinii ta'a jechuudha. Yoo barbaadan bifa lamaan dalaguu dandeettanii, yoo barbaadan bifa tokkoon bifa lamaan jechuun onni itti dabaltanii jechuudha. Kaakaa'oo maashaallah tabaarakallaa bakka feetan gootanii dhaquu dandeettanii garuu akkuma irraa baastanii nama firiijii keessatti dhiqoosee qorruu qaba jechuudha. Akka biraa keekiin yoo ibiddi sirriitti jala fakkeenyaaf ibidda irratti yoo gootan maandajaattu bilcheessa jechuudha. Yoo eelee daabboo ta'e immoo akkaatama eelee daabboo keessanii garaagarummaa qabaachuu danda'an garuu yoo haayilii isaa irraa qannase bareeda isa naa bayaa keekichi haayilii yoo itti baate immoo hin ta'u. Akka biraa immoo yeroo itti waa daddabaltan san akkaataa itti waa daddabaltan saniin isinii bareedaa deema jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Kanaaf haaluma salphaa ta'e mana keessatti qopheeffachuu dandeettanii an viidiyoo tanaan durallee kan itti mammakee amma gadhiisaa jiruu fi seensarratti jechuudha. YouTubein kiyya gadi na jalaa deebi'aa jira. Reekomandii kanaa godhu gizee baay'ee nyaata mana keessa uumama biloo garaagaraa yoo hojjedheedha. Ani immoo sanniin dalagaa hin jiru dhuqqoonni beektanii biizii ta'aa jira. Ture meeshaa mana gadhiisa. Naan mijatu jechuudha. Akkasiin jaa hordoftoota kiyya garuu waa hedduu hojjedhee gadhiiseeti jira. Keessa seenaan laalaa warroonni as dhiyeenya kana maatii kiyya taatan jechuudha. Viidiyoo garaagaraa dalagee gadhiisee jira. Warri duraan beektanii jirtanii warri immoo amma as dhiyeenya kana maashaallah sabskiraayib illee oofaa jirtanii 21 darbee jira sabskiraayibii jechuudha. Namni hundi ilaaluu baatus garuu sabskiraayibiin akkas ta'ee jira. Sabskiraayibiin 100 ta'e bu'aan qabu jechuun amma fakkeenyaaf sabskiraayibii 20 osoo qabanne viidiyoo waan gadhiise nama 1000 takkaayyuu ilaalu jechuudha. Sa'aatii 24 gahiin filatan viidiyoo filattanii osoo akka sabskiraayibii qabu laallameemmaa maashaallaadha. Kana jechuun kiyya laayikii fi viiyuutu murteessaa. Kanaafuu laayikii godhaa warri ilaaltanii sabskiraayibii qofa baadhatanii taa'uun dhiqqoo sheemii nama qabsiisaa iyyuu maaliif sabskiraayibiin 20 ta'ee viiyuun kiyyoo 1000 akka ta'u sheem. Akkana laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Muraada keessan barreessaa wanti tolemee wanta kana kanneen ka'inna beeksisanaaf gadhiisu sanniin hojjedha. Bakka yuutuubiin kiyya nyaata wanta garaagaraa waan mana keessaatiin riikoomandi naa godha gisee baay'ee saniin jalqabarra naa onni ta'e waan ta'eef ani immoo akkasitti waan natti tolu dhabeef garuu immoo dirqama yoo ta'e akka hojiin kiyya na jalaan dhaabbanneef deebi'ee dalaguu qaba jechuudha. Waan biraa dhiqqoo irraa dhaabee akkana isin jaa hordoftoota kiyya hundi keessanuu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Warri na jajjabeessitan warri immoo arafaaf shiita na gaafataa jirtan karaa wasaappiitiin dafaa koottaa warri meeshaarallee uffata kaayee warri naan jettan an dagataa jira waan ta'eef karaa keessaatti na dubbisa. Namoonni baawunii fa'aa kaayinaan jettan haadha tiyyaa kaayinaan jettanii ansoolaa wallaahi hin dagadhe garuu meeshaan kaayee waan jiruuf yaadadhe gara keessaatiin yeroo jedhaa karaa wasaappiitiin uffatallee shiitallee warri maatii keessanii amman barbaana jettana dubbisa ulfaadha galatoomaa baay baay.